Akkasii loltu si jalloo kana fuudhuudha malee hoyyoo an biraa diree wanni isi lolche. Anjallomina son gabaadhee na fuuta. Wajjumaanii si fuudhe osuma qabdu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya ashamaa harka fuune akkam jirtan haasanii fayyaadhaa jira hinnu kaata rabbii aggeenya jirraa arallee dhufeetiin jiran nuti qophii jabala akkasiin gabaadheetiin dhufe akkasumatti egaa osoo haara qophii keenyaatiin dabarre chaanaala keenyaaf haara taatan subscribe godhaadhaa mallattoo bilbilaa san tuqaadhaa akka videoon teenya daftee isin bira geessu mallattoo bilbilaa san tuqaadhaati nu faana dhaabbataan isin jaa video agurumatti daawwadhaadha. Kana ililliin maal jettee dubbattee dhaamsa tokko dabarsee turte quba qabdan jedhee yaada warra quba qabdanis waan isaan bal'inaan isiniif ibsuun dhufe wanni wallabbii akka bahar irra dabalteet maaliif mana baaftee Fatiyaa gatteen turte baasawwee garuu nin arfadhaatte garuu amma ol baatee ishiin akkana wanni gootuun kun haadha ilmaanii ilmaan kasa baaste amma deebitee ishiin waan balleessinee nin arfadhaa jetteet dubbatu jirti beekte tanaafuu mee video ishii tan dhaggeeffannee walitti haatee waliin. Fatiyaan dhiyoo sana loluuf jirti maaliif akka isiin loltu gootaati? Akka isiin loltu goota? Eewa. Akka isiin loltu si jalloo kana fuudhuudha malee hoyyoo an biraa diree wanni isi lolche. Anjallomina son gabaadhee na fuuta. Wajjumaanii si fuudhe osuma qabdu. Osuma qabdu wajji si fuudhe. Saniif lolte malee an biraa deemu. Ammeenyi biraa qabaatee lolte. Xiyyeeffadhu Anjalinaa sin qabu jee jaalalteetiin na jallisee. Jaalataan teetus na jallisee jirti jirti. Jalina ishillee yoo jechuudha. Jara keenya asirratti dhaamsa tokkoon isin dhaabamaa dhufe irraan tana. Dhaamsin isin dhaabamaa dhufe maal ni beektanii erga wal fuudhanii maali bultiin tun taban taatu. Bultiin ammaan tana ammaan tana wal fuudhanii ammaan tana itti faca'anii miti bultii jechuun erga hara bultii seenanii waa hedduu jira. Jechuun bultiin tun tabaatii tabaa miti jechuuf hin jee as booda isin hordoftoonni wanni isin godhuu qabdan alaas du'aa hin godhaafi. Nis hin abaarinaadha. Warreen nama abaartanis warreen nama arrabsitanilleen maaliif dhaabbadhaadha arraba san dhaabadha du'aa godhaadha beensiin jaa rabbi nagaa wajji haa bulchuu jaadha isaan sadeenuu rabbi nagaan tokko godhee wajji haa bulchuu jaadha du'aa godhaafi ammoo rabbiin dabanii beekaa kaatti dabe haa daba dalagee haa sharri dalagee rabbiin beekaa san ammaan taatti kafa nu gorsiisuu danda'a jechuudha. Dureenillee amma immoo. Intala jalloo jaalalettee miidiyaa gubbaa banaa hojii akkami footaadha wanni isii hojjete malee waan biraa ta'e. Karaa sama booda akkaan dubbaddaanaan ture. Baay'ee maal beekama maal jette. Fatiyaas lolchiisini amma wanni sidhaan godhan. Jechuudha. Fatiyaas lolchiisinii nin arfadhaa jirti jechuudha. Karaa manguddummatiin manguddoo dargee akka itti arfadhuun haatu beekaa. Fatiyaas hin tuqunii. Fatiyaas si caalan jaaladhaa. Jirti jechuudha. Jara keenya maaliif yottanii wallaahi anis haga maduraa arasaa hin ture biyyoo tana. Baasawwee yoo hama hara badiitti hara abaluu kanaatu badii qabaa jennee yoo badii nama tokkorratti hamruu taate badii kana qabadhu badii haa qabu dhugaa yoo dubbanne baarii biyyoo waan balleessite hin qabdu jechuudha. Maaliif
ilmi namaa tokko jechuudha jaarsaaf jaartii gidduutti laalamuu qabu. Akka fedhallee yoo ta'e ishillee maan taane ammaan taane fatiyaallee maan taane baaris maan taane fakkeenya isaatiin fakkeenya amma isaanuma godhannu wanni laalamuu qabu jechuudha jecha mana keessaa qabu malee dubbii alaa ol seentu miti. Yoo namni fayyadasan dubbiin fidasan alaa ol seente dubbii alaa ol seentu sanii jecha isaan wal labuun qabu. Isaan wama dubbii jechuudha isaan afaanii mana keessaa jechuudha deebisaa isaanii ammaan tana yoo hara bara deemne alaa ol seentu abbaan fedhe maaliif jaarsa kee hin taane jaarsa keetiin jaaladha. Haras jee jaarsa keessa jalatti hunni godhe ati nama sanitti aaruun qabdu jechuudha. Jecha inni deebisuuf laalta. Jecha inni deebisuuf sanaan dhaabbattee laaltee yoo inni jecha nagaa deebiseef nama sanitti aaruun qabdu jechuudha. Abbaa manaa keetti aaruu qabda. Maaliif inni nu osoo jaalatee qabaatee kunniin jiru jara keenya kanaafuu jecha bultiin tun waan tapha taatiin jechuudha. Jechuu hiyya baay'inaan amma isin irra guddaan miidhoo sana abaaruu jirtan. Sambarra biimni biyyaa jechuudha. Daba hadaba yaati hasharri yaati amma ishiinis biraashii keessatti jaalala keessa waan kan daleeyde amma jaalala keessa booda ammas akka ammas bultiin biyya diitu akka ishiin immoo bara kan ammas bultiin isaatu diitu godhuu yaaduun mala ammas oguzee mukatti arabni namaa wanti heddummaati. Jara keenya takkanaati mee arraballee haa wal qusannu akka dandeessan wal gorfadhaadha. Hadidee itti dhiisaa halas harka isaa fudhaa itti dhiisaa dubbiin booda gisee deemtee booda halas hayni abbaa barbaadaa jechuudha. Wallaahi boodarratti hayni abbaa barbaada. Jara keenya qophiin geetaa irraa tana fakkaatti viidiyoo geetana hagadhumatti waan daawwattaniif galatoo maraa sumaanii warreen irra haaraa chaanaala hayyaawwatan bakka nagaan dhuftan dhufuun chaanaala hayya qofaatii kan keessanii qophii adda addaa qabadhatiin dhufaa jira. Subscribe godhuudhaan nafaan abbaadhaan isin jaa hamma qophii biraatii wal deemuutti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.